torbaatami afur irratti gisee Haile Sillaaseen kufee dargiin gartee mootummaa fudhatu dubbiin kaate maalii fi reediyoon afaan oromootiin banamnee kan jedhu ammaas instrumental namni ta'ee namichuma Korneel gartee Takkaa Tulluu kun inni kun gullalee beeke gosaan warra Finfinneet warra haadha warra handhuura Finfinneet warra cunqurfamaa san Korneel Takkaan waan tokko irraan tuqeen Itoophiyaa irraan tuqeen hoo Itoophiyaa irraa tuqxe sijjeessa Itoophiyaa jennaan sijjeessa Itoophiyaa nu dhufin Itoophiyaan teenya gaariidha jechaatuma Itoophiyaa faarsaa barnulleen Oromoon Itoophiyaa silaa mirga kana qabaanne hojjete si waliin dhaabata so nuti Korneel Takkaa saayikoolojii isaa barre Itoophiyaa irraan tuqeen Itoophiyaa jennaan atuu guyyuma san si qalee si bulcha akkasitti reediyoo afaan Oromoo san akka banamu godhee hatattama waan tureef jecha namallee gartee qaxaruudhaaf hin dhaqqabne kumaa ideetii fi Tamasgan Gammadaa kumaa idee fi Tamasgan Gammadaatiif akkasumallee Kifilee Jootee reediyoo Harar achi waggaa lama hojjechaa turan. Kifilee Jootee kun raadiyoo sagalee Oromoo isaan kan achii fuudhaniiti reediyoo kana banan jechaadha kuni 74